فيديو لما هيا ما مغيّة نيجي ستا واحد أبليتين ساعة بيسان خطأت الجيرانيس نوهمته كاك جيرانتين أما مالف ودوء تاني تنا راي أبديك أمن مالف أكتر كان نتاجر ما لسان خطأت الجيراني جارتي سيتو مالو جي خطأت الجيران وانت خطأت الجيران عرفتي الماني سان كبر بالني سيمبر بالني ها تانا لا وانت خطأت الجيران ما رابطة فكاتو أكسي أركتتي deemu jirti janii haasa'u jiran laaleen ture fiidiyoo isaatti caalaan itti obbaleetiin gadhiisan. Akka janii haasa'u jiran ati waqtii kana bira taa'u jirtaan. Bira jira. Bakka caalaan jirus guutuutti beektaa jechuudha. Ni beekan bakka caalaan jiru. Nu geessi. Ayyee guutuutti ni beekta. Fittiti isaanii guutuu ati galatoomiyo. Galatoomiyo. Hadiyyaa si kan inni atu naannoo waa hedduu seenuu waa hedduu galee. Waan kana jechuudha waan isin barbaachisu maal natti himta kallee mataa fayyadu. Waan feetu guutuu obbaleessa kiyya mataa faati irra jirta. Wanni na barbaadu. Maallaqa feetus wohuma feeti gaafadhu. Wanni talabattee hundi jaayizanu. Wanni na barbaachisu. Ayyee. Takallattii biroo isa bira isin geessu. Dhageessee maallaqa baasii guddaa si barbaachisa. Hanga gartee hojii kana hojjechuudhaaf dalagaa masruufa irraa maqanii ilmaan keetii feetus obbaleessa kiyya gaafadhu. Ijoollee kee guututti bizineesa guddaa anarra kaayyatu. Ni jira maallaqa isaa seeqan. Maallaqa waan takka akkanaa akkana. Ani qabbeenya obbaleessa kiyyaatiin dila kana guutuu olii gad deemu jira obbaleessa. Ta maallaqa isumarratti dhiisi. Ana farsa guddaan kun ajajasiitti ni olii gad deemu. Isi Hooggantuun isi. Minna jetti taanaa karaarraa dha. Kanaaf akkana jennaan naafisii walumaa dhawu boqotu. Anu si jalaa nyaadhamu. Tana beekee. Tana beek. Ammoo qabeenya guddaa kanaan nyaadhee ilmaan Hararraa maqaa. jennaan karaarraa maqaa isa qochiifti waan namaa dhayitu qabdi beekti. Hadiyyaa si kan inni atu kana keessa maaltu jira beekta. Waan ati gartee yoo asii gabbaati waan biraa osoo tanniin dhaggeeffadhu obbaleessa. Waan biraa naasee. Ani immoo si jala dhiichitti jala meessi irra jirti. namni horii keenya waan nyaata. lafa jalaatiinis eega waan namni horii keenya balaaleen hin dhaqqabdu yoo immoo kadhatte ifumaa bakka jirtutti ifumaa kadhatte. Dhagee Akkas qaba waan malee ni feetes isa gaafadhu bakka inni telefoon isaa dalaguu ni dattu na dawwal kiyya dilas hin dalagu beeku waqti Na dawwal. geelati dawwal kiyya na akkachuu hin danda'u namni bilbila kiyya Zaatu damee afran namni na harkatu ni danda'a. ka geelati sa'a feetetti harkachuu dandeessa bilbila ammoo kiyya hin dandeessu na seenuu an yoo dhan sii dawwale Nasiba malee qabatu waan qabatu hin taane. rakkoon tanaa jira maaliif eegaaniif gama keenya deebi'eefu basaasa keenya eegateefu waa hunda baruu qabaa inni. Arraa borullee hadiyyaan dhaqante hadiyyaa bareedduu akka halaawaa kannineefi tolchee bareechee gana hara keenya deemuudhaan maammeen jaayisa. waan nuti godhannuun Godhuu qaba. Mistira isaaniitis godhuu qaba. kameraan isaan biraa dalaydee caalaadha. Hundi isaanii hunda isaanii gareessan obboleetti caalatee hunda jala dalaydee akhbaaramuuf iddaati. Atilaa waan nuti hojjaasa himteefi yaaboo qaamaan mataan na bashannee kan karaarraa Kana yoo godhan. inni ni majjee waatiin ergifamte wali bilantiin na bira jirtu isa ergifamte. Wanni as keessa si keenyatuun gartee Kinni na darbii wayitaati. teenyee jaayisaa. ergifti. Si harkifte xiixi jetti mataa qaama kan kee kana guutuu Waan bilisa ta'eef bilisa si baasisi dukkaafna. waan Si ta'eef dukkaafna akka Inni haa wanni itti Datti dhufaatu ana danda'atu. si duuba saasa. Dhageessaa yoo nuti waan nuti siin jenne godhuu baatte ifumaafuu isin dhooti. Yommuu nuti waan nuti gartee siin jennu goote ittiin dhooti. Nagiya wanti tuni fi akkasi waan kana addeenya kana laalin Laal diddaa waan meeqa keessan yoo keessa jira qabaate. addeenya kana laalin Yoo diddaa keessan qabaate na dhooti si jechuudha. dhooti wanti kun. Hindi dhufaan kanaas baran walii gallee. Kalaas tamam waliigalleedha waliigalle taanaan nuti karaa Dhaabbanni bee waliigallee ture akkamitti haasa'u jirtu sas qabiidha. Jarjara Jarjaraan haasa'u jirta. Laa jarjara qabu. Eh. Walii gallee misiitu na bira jirtii miire. Laal waan beeku. Yoo ammoo waan kana gabbeeti furguttee darbaa achi lafa dhooytee waliin gubatta. achi lafa dhooytu Aanyi sarara Ee badhaa kubatti afaaniin Si haati mas fannamee dhaabbataa isin. nu bira jirta. Numma kamte kana qaama tokko Waliin jirra. Achiis jibbamtee jirti. achi lafa dhooytaa lafa dhooytu waan kana Akkam sila humniti isaanii ta'a akkam sila hojiin isaanii ta'a akkam. Hojiin isaanii
Nama afitu ada ufakatan isaan nin beekan. Uumaa fiduu hin danda'an bas amma isaan beekta. Maal jechaa jira? Isaan wanti jechaa jiranii Wanni isaa kuufachaa jira. karaa inni ilmaan itti argatu argitee tana ta barbaadu Kanarra deemu jiran yaani. tana ta isaan irra deemu jiranii. Nama biraarra. Obboleettii deebaa. La. Obboleettii Sanii ta barbaadu jiranii Obboleettii ilmaan isaa ka. Ilmaan isaa ka karaa kana barbaadu jiran jarri. karaa ilmaan fudhatanii barbaadu jira. Karaa ilmaan fudhatanii. Karaa ilmaan kana obboleettii irraa fudhanii. Obboleettii irraa Na fuudhanii. Obboleettii deebisiistaniiti achirraa ilmaan akkana barbaadu jiran jetteese. Na fuudhanii qotti ilmaan san dhufanii ilmaan walii nu gaggabsanii nu fuudhan ilmaan fuuna jaanii balbala ulaa teenyaa dhufanii qabatanii mee jirtu balbala ulaa teenyaa dhufanii qabatan ulaan teenya yoo akkana dhufanii qabatanii ibsi qabdi. Nuti haa bakka nuti gallu guutuu naanneeffamtee jirti wanni hundi. Seenuu hin danda'amu mooraa teenya keessa seenu ilmaan san fuunaa jaanii hin fuudhamin fiifuu isaa. Abbaa fedhatee mooraa keenya dhiyaachuu. Makalaakaa jira miti. Ati waan takka sodaatinii wayina godhanis jettee dureen isaanii wajjin nu garagaltee jedhanii waan godhan jettee shakkii hin qabaatin. Isin mas'uulummaa keessan fudhattaniimi. Amma barta kutteemi. Ta'uliiti waliin jiru. Isaan wanta akkasii caalaa mana keessatti dhoorganii akka gadi akkasitti eeganii humna keessa kana argan jechuudha. Wanuu akkasii otoo dura akkanas gara sanii Nuti jechuun waa meeqaan nu hojii jira harkaa ta'e argee jira mi'aanaaf argee bara. Waa meeqaan nu hojii jira. Akka waasi hojii jira. Maallaqaan feetus humnaan feetus lafa jalaan sirraa daree. Isi argee jira. Isi argee jira egaa wanti argitee caalaa mana keessa dhoosan ta'anii humna teessan kana beekan jechuudha. Duba ati yeroo caalaan gabba'u akkamiin nu jala jalee baruu dandeessa. Caalaa narratti dhiisisanii. Amma waliin deebinee mire waltaanee jirraa barnu. Amma anallee isin biratti quba qabanii bara. Kanaafuu humna teessan kana waan beekan isaa hin dhoorganiimi. Akka itti qabuu fi argiteemi akka itti caalaa isinii qabu. Jalaa baafadheetiin dhufe jetteetillee bira dhayi. Jalaa bakka caalaan jetteetillee jalaan baafattee dhufettee caalaa feesuu godhe hinattee caalaa feesuu. Ana dura seen. Caalaa feesuu waan kanallee garteemi waan adiyyaa si kan hin tana kana godhattee dheeytee salaatullee caalaan dhabee. Inni amanaaf inni caalaan fiigsi gala deemati yeroo tana. Biyyi isaa bakiyyaan amanaami. Bakkuma kaasi jiran kaase. Karaa kiyyaasi fide jee kaatti marame. Caalaa tariika kanaanii fuutee bira fiduu dandeessa. Karaa kanaan fuunu yaala. Caalaan si bira dhufu caalaa bakka ati jirtu ol seentammaas ol seentee si boodaan seenna. Isi ana dura ta waan dhufuun gaafa argiteemi ana dura ana waan isi erga caalaan bira gattaa'ee argiteemi waliin haasa'ee waan dawaa sana qabsiise kaa achi booda isin natti aantanii. Tamam walii galle haala kanaan taanaan. Amma isin galee maal ammoo miidhaginaa jette taanaan lubbuu ta'etti waan Obboleettii isaa bira dhiyaatte taanaan dubbii khataraa beekan. achi dhiyaatte taanaanis rakkoo seente. Jarri Warra abbayeetii lama tokko bira Obboleettii isaa biratti hin dhiyaatin. hin dhiyaatin boqqoosa Atilaal bakka caalaa jiru garteemi dheeyxeetuma. Caalaa kan barsiisuu gabbaana. Nan barsiisu samaa laasoytaa. ni baasee jechuun bitaa Wayyaa rabbi eebiif nuuf fida manattu jala yoo yaane caalaan kun akkamitti jala yoo yaane maal Amma sirriitti. maal nu garsiisu isaan nuuf fida miila isaatiin caalaa qabeen nuuf fida. Ana fidaa miire. Dhageessaa waan takkatanii siimu jiru. Caalaa wanti nuti ana soddaasaa qilee keessa buuseeti. Obboleettii yaa keessatti qilee keessa buusee nurra deemaa ture beekatu. Caalaa ijaa san irraa kafalichaan malee miti. akkanum godhin Akka gartee isii kata biraan fuudhee isii deeffatee ilmaan kennuuf sitti fakkaata. amma haati duukaa habarsaa kan nyeessa. Yoo fide. Yeroo fidetti hojii isaa takka takkaan kennaaf. Lama. Eeni kan ni taati dirqama nu bira Gunni dhufuu nu bira qabaa. dhufee koonullee nuuf beekasa. Nuuf beekasanii dhiis. Eeni nu bira dhufuu qabaa. Hogguu nu harka deemee nu harka deebi'ee. Akka nuti goone nuuf beekasa. Sanee tulteessanii bara. Ati maal Ani barbaadde miti jiiloole kaa. caala irraa isin gahee caala qabnee fiduu qofa. Obsi. Amma bakka tanatti isiidhaa waan hin beeksifatu qaba. Ati laal. Caalaa naa fiduuf deema barreessanii naggalchuu deemaa si keessa yoo jiraattu taate. Akkasii dukkeen suuraa kaatee Yaa faffaa kan jedhageemmee. Dhageeffadhu. Haqa Akkuma keenya. caalaa kanetta. Caalaa akkuma jetta. Gartee miti jaalalasaa gartee. Duruu tana yaaddee habarsaa kan jette duruu bakka tana yaaddee. Akhi nama. Dhalaan tun amantiin qabdu beekadhu. Amantiin qabdee Kanaaf hin jeemale waan biraatii miti. Hiyyaatiin bakka Wanti kanallee. Adoonii fi haqa kee kan inni adawwii hojjisi miidhe sarsiin kafalin
akkamittiin ganaa bakka sanittiin deebi'aa jee yaada nuti caala haqa keenya irraa kafalachuu deemna waan inni si godhe irraa kafaluu deema malee an ittiin deebi'aa fi ilmaan ati namni gargaaru jiru ati namni itti laffa'e ati namni haqatti qabu ilmaan na wajjin. Wajjin loota hojii bakka wayyaadhaa itti jenda. Injiin bakka tanaa. Yoon tu si keessa jiraatu taate. Injiin bakka tana an hin jenne gaasii jee malee tana. An hin jenne. Oromoo jee bar. Oromoo jette naanis hin jeen ammallee atillee waan akkanaa tana. Sammuu keessattuu yaadin itti dhufta. Anamma dabala xiyyaanna beeyta. Siin beekanaaree hin taane. Dachiidhaa walii garagalcha. Itti dhufnaa tatana muhum nuti haqa keenya kafalachuudha. Kafalachuu qabna. Malee isatti deebitaa geelan. Haqa keessan akka ajaa'iba tolchee bareechinetti. Amma laga kan kadhalaa sanatti keessaa itti himi. Irraa kafalla caala ati immoo caalatti deebi'aa. Sawaan akkanaa kana yaadinaa. Dhiirti sagalii haadha duuba rafaa naasa. Waan akkanaa kana yaadinaa ittiin jee maal dhaabbadeetiin adoo haqa hiyyaa hin qabatin namicha obboleessa kiyya gaggabsee obboleessa kiyya nama keessaa baase akkamittiin deebi'a anoo sababa isaatti ilaalaa dilaa laaladde san guutuu laaladde. Ablee laalallaa qabdee kana fayyadee duuba. Suuraa kana udaan cilee narra baasanii udaan narra baasan fuulli kun guutuu nabateen gidaara jiraa kana masa'uu ture. Tunundi sababa isaattiin ta'an. Waan jarri jarkiin san nu godhe bari sababa isaatti. Akkan ta'e ni qaba. Hundi baa'aa kana guutuu caalaadha ka deemuun caalaan dirqama qixaaxamuu qabaa. Garaan kun akka dhadhaa dhuge akkasitti. Ati wooma takka yaadin caalaa qixaaxamuu. Caalummaa nu harka haaseenu fula. Amma walitti baasifte aara kanaan. Halliin tanya tana. Dhagee afarsaa nyooyin siimaa. Engadda zakkoon fideeti obboleessa isaa ani dile san akkasin miidhamee naafeeti bara haala walii qabnaa. Hamaa koo hamataa kootii jedhe. Hamuma keetiitu hamuma keetii saniitu gaarii namaa kanarra naajiraa jeetiin hojii qabsooneetiin sababaa kana naafi ati wal dhabnee naafi ati adda fagaannee deebi'ee duba ani isaa si dhiisee alagaa san gore alagaan san obboleessa isaa gore. Obboleessuma kiyyaan na qabataa bidaan dhaabbadhaa jee hamaa ta'us arra sababaa kanarratti hin geeleeti obboleessa kiyya kunii fi awwalit dachaanee haqa keenya kafalachuu qabnaa jee obboleessa kiyyattiin aara qaba ture an aara san fixadhee aara namni naafi inni hojii qabsaa'u jirru gama obboleessaa deebii aara itti jiruuf baxxalee maaliif intaltu tun nan qabattu obboleessuma kiyya kanaan na qabataa isumaan na hojii galaa manatti jeetti isa deebii anis akkasitti gorsa meeqaan furadhee jecha sanirraa. Dirqama naaf obboleessa kiyya karaa dadhaa nu hin qabnu haqa keenya kafalachuu qabna. Arra obboleessa kiyya sababa kiyya miidhamee bakka san inni kan kee kun nama bargiyoo obboleessa kiyya sababa kiyya miidhamee bakka san dhaqee. Oromoon suma boqqisa. Suma boqqisa qubni kan kee kun amma ofirraa murtee darbe. Sumarraa boqqise. Obboleessa kiyya maal irra dila ibiddaa san seenee miidhame sababa kiyya. Akkas taanaan hedduu takkaan itti boona. Egaa onnummaa kun sirrii akka jiraatu taate. Na keessa jiraatee. Gara waan takka naan shakkuu qabanillee. Barnoota addaatiin duraa walitti itti aartee irraa gortees dhiifama olii godhaadha. Dhiifama godheetiifuun barbaadee yaammadheen siin jedhe dhiifama jee maara dhaabbadhee yaammadde bakka namichiin hojii qabsaa'u jiru hojii dhaabbadhee lolu jiru na kaa'inetti. Ati dhiifama gootee fi yaamtee mira inni gaamuun qiin obboleessuma kee garaa siin qabu dilasi meeqoo isummaan tun obboleetummaan tiyyatu haana yaamtuu jee taa'u jira mira. Saniif hin gaagaraa fixaasii fixatu innillee. Obboleessa fixattee jira obboleessa kiyya akkumaan gurbaa sanitti hin deebine fadha. Deemtu gurbaa isaati yoo. Obboleessa kiyya mushkilaan isaa tana niin beekaa edoo inni naan himneewu. Wannummaan dilammaan tanaan akkana fagaadhuufu kanumaa beekadhuu kanarra wal dhabneeti miti. Ammallee roon addaa duubaa jiraachuu see kan maal Tanaaf hin roon kan inni hojii qabsaa'u jirus lafatti na baxxalee kan inni hojii deemu jirus dirqama naaf hojii.